jirtu hordoftoonni caqastoota sagantaa keenya darbee keessatti akkuma waadaa seenne waa'ee haawwaa qabannee dhiyaanna yookaan immoo akkasuma sirnoota haawwaa fi wantoota haawwaa keessatti argaman qabannee dhiyaanna jennee waadaa akkuma seenne kunoo sagantaa keenya kutaa jalqabaatiin waa'ee haawwaa qabannee dhiyaanneerra amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Akkuma beekamu haawwaa yookaan yuunivarsiin waan jalqabaaf xumura hin qabne waan ta'eef tokkoon haa turuuti waggoota tokko keessatti odeessinee fixuu waan hin dandeenyeef kutaan dhiyeessuudhaaf dirqamnee jirra. Kanaaf kutaa jalqabaa keenya har'aatiin beekumsa waliigalaa waa'ee haawwaa isinii dhiyeessinaa amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nyaan haawwaa kanaa inni guddichi uumamaan kan guutame kan of keessatti hammatee jiru yoo ta'u innis Great Wall jedhama. Great Wall ni jedhamu kun bara 1989 dhaloota Kiristoosiin booda itti beektota Ameerikaa lamaan kanneen Margaret Geerii fi John Hunter jedhamaniin kanneen argamananii bal'inni keenyaa haawwaa kunis immoo 75 baay'isuu 10 paaworii 24 akka ta'u beektonni kun lafa kaa'aniiru. Fageenyi isaa immoo 26 baay'isuu 10 paaworii 24 ta'edhanii ibsaniiru. Bal'inni bukkee isaa yookaan cinaa isaa immoo 22 baay'isuu 10 paaworii 24 ti. Keenyaan haawwaa kanaa keessa urjiilee hammi isaanii sammuu namaa tilmaamuu hin dandeenye safara kan hin qabne yookaan sammuu namaatiin kan bira hin ga'amne addunyaa daangaa hin qabnetu argama. Gaalaksiin walitti qabama urjiilee yommuu ta'u gaalaksii tokko keessatti giddu galeessaan urjiilee 100,000tu jira jedhameetu tilmaamama. Ifni gaalaksii gama tokkoon hamma gama kaaniitiin deemuudhaaf waggaa 100,000 itti fudhata. Akka tilmaama saayinsiitti haawwaa keessa galaaksota biiliyoona 10tu jira jedhameetu tilmaamama. Haala kanaan haawwaa keessa urjiilee biiliyoona 10tu jira jedhameetu yaadama. Sadarkaa teekinooloojii ilmi namaa irra ga'een wantoonni xixiqqoo haawwaa keessatti ilaalamuu danda'amuun isaatiin kanas kalaqamuu teleskooppii irraa kaasame haawwaa keessatti wantoota baay'ee xixiqqoon ilaalamuun danda'ameera. Teleskooppiin kunis Hubble jedhama. Gargaarsa teleskooppii Hubble kanaan galaaksota biiliyoona 175 arguun danda'ameera. Gargaarsa teleskooppota ajaa'ibaa gara fuulduraatti kalaqamaniin immoo wantoota akkana caala haawwaa keessatti baay'ee xixiqqoo ta'anii fi amma yoonaatti hin argamne argamuu danda'a jedhameen tilmaamni kaa'amaa jira. Gaalaksiin guddichi addunyaa lammaffaa keessatti argamu Eebil yoo jedhamu Eebil 29 jedhamee beekama. Innis walitti qabama galaaksota Viirgoo keessatti argaman keessaa gaalaksii dachee irraa kiiloomeetira biiliyoona 10 fagaatadhamee yaadama. Dheerinni wiirtuu yookaan wiideeksiin gaalaksii kanaa qofti kiiloomeetira biiliyoona 53 yommuu ta'u biiftuu hoomaa urjiiwwanii biiliyoona 20 keessatti argama. Eebil 2009 akka biiftuu itti argamurraa haliilli gaalaksii dachaa 8 caala. Soolaarii keessatti kan lafatti dhiyaattu biiftuu yoo taatu urjiilee yookaan tuunni galaaksota ishiin keessatti argamtu Milky Way'dha. Milky Way'n galaaksota haawwaa kana keessa jiran keessaa biliyoona 10 keessaa tokko yommuu taatu humna ho'a biiftuu irra dachaa biiliyoona 400 maddisiisuu dandeessi. Wiirtuun ishii waliigalatti kiiloomeetira biiliyoona 71 ta'a jedhamee yaadama. Qaamonni haawwaa kanneen ija uumamaatiin ilaaluu hin dandeenye Maayister 31 kan jedhaman ni jiru. Innis walitti qabama urjiilee lakkoofsaan baay'ee guddaa ta'anidha. Innis walitti qabama urjiilee lakkoofsaan baay'ee guddaa ta'an yoo ta'u lafarraa bara ifaa miiliyoona 2.3 yookaan kiiloomeetira 2.18 baay'isuu 10 paaworii 19 fagaata jedhamee yaadama. Xayyaarri addunyaa kanarraa baay'ee ariifataa fi ammayyaa'aadha jedhamu otoo addaan hin kutiin ariitiidhaan gara samiitti achi ol otoo balali'ee urjii biiftuutti aantu bira ga'uudhaaf waggoota 70,000 itti fudhata jedhama. Biiftuun sekondiidhaan haayidroojinii toonii miiliyoona 4 fayyadamuudhaan ifa ishii kenniti. Biiftuun haayidroojinii qabdu gara humna ifaatti jijjiiruuf waggaatti ulfaatina toonii miiliyoona 360 hir'ifti. Haala kanaan waggoota miiliyoona 500 booda biiftuun ni baddi yookaan akka awwaaraa harcaati jedhanii saayintistoonni dubbatu. Qaamni biiftuu hammi bal'ina saantima tokkoo ifni ibsituu fi ampuulii miiliyoona 200 maddisiiftu caalatti ifuu akka danda'u saayintistoonni raagaa bahu. Akka tilmaama saayintistootaatti qaamni biiftuu amma fiixee ispiilii geessu qofti citee otoo lafa buute fageenya kiiloomeetira 160 irratti wantoota argaman kamiyyuu gubdee barbadeessuu akka dandeessu ni dubbatu.
Qaama hawwaa keessatti argaman keessaa isaan biroon pilaanetota ta'uun isaanii ni beekama. Pilaanetiin guyyaan ishii dheeraa ta'e Meerkurii yommuu ta'u, Meerkurii irratti guyyaan tokko lafatti waggaa 2. Pilaanetiin waggaa gabaabaa qabdu immoo Meerkuriidha. Waggaan tokko Meerkurii lafa irratti guyyaa 88 qofadha. Pilaanetiin baay'ee biiftuutti dhiyaattu Meerkurii yoo ta'e iyyuu, pilaanetiin sadarkaa fageenya lammaffaa irratti argamtu Veenusiidha. Ho'i Veenusis immoo 62 digirii seentigireediidha. Sirna biiftuu keessatti yookaan soolaar siistamii keessatti pilaanetii fagoon Piluutoo yommuu ta'u, naannawaa biiftuu naanna'uudhaaf waggoota 248 itti fudhata. Pilaanetii baay'ee diilallaa'aan Piluutoo yommuu taatu, ho'insi ishii digirii seentigireedii neegatiiva 235dha. Pilaanetiin lafatti baay'ee dhiyaattu Veenusii yommuu taatu, pilaanetii keenya yookaan dachee irraa fageenya kiiloomeetira miiliyoona 41 qofa irratti argamti. Lafarraa yommuu ilaalamtu pilaanetiin baay'ee iftu Veenusii yommuu taatu, kanaanis urjii ganamaa jedhamtee ni beekamti. Pilaanetiin qaama jajjabaa yookaan soliidar faayigar qabu dachee qofadha. Faallaa kanaa immoo pilaanetiin qaama baay'ee haphii qabdu Saatarniidha. Sirna moggaasa maqaa pilaanetotaa keessatti namoota hedduuf qorattoota hedduu kan ajaa'ibu irri caalaansaa pilaanetii dachee irraa kan hafe maqaa waaqa tolfamaa Giriikii fi Roomaanota duriitiin moggaafamuun isaanii ajaa'iba isaan ta'a. Inni baay'ee nama ajaa'ibu sirna biiftuu yookaan soolaar siistamii keessatti pilaanetiin akkuma lafaa gaara qaban ni jiru. Pilaanetiin gaara hedduu qabaachuun beekamu Maarsii yommuu ta'u, maqaan gaarichaas Olompaas jedhama. Moggaasni maqaa kanaa maaliif waannoota Giriikii fi Roomaanota duriitiin wal qabata wanti jedhu ammas waan qorannoo barbaadudha. Garuu haa ta'uutii Olompaas akkuma beekamu dachee keenya irrattis biyya Giriik keessatti gaara argamu ta'uunsaa beekamaadha. Gaarri Olompaas jedhamu kun gaara guddaa dachee keenyarra si'a 3.5 caalaa jechuunis kiiloomeetira 27 dheerata jechuudha. Pilaanetiin ija keenyaan arguu dandeenyu 5 qofa yommuu ta'an, isaanis Meerkurii, Veenusii, Maarsii, Jipuutarii fi Saatarniidha. Niiptuunii fi Piluutoon gargaarsa teleeskooppii malee ija duwwaadhaan hin argamu. Pilaanetiin ija qullaadhaan hin mul'anne keessaa pilaanetiin sakattanisa teleeskooppiitiin yeroo jalqabaaf argamte Yuuraanoos yoo taatu, bara 1781 dhaloota Kiristoosii booda argame. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota sagantaa keenyaa, kutaa itti aanuun kutaawwan biroo qabannee waan dhiyaannuuf nu hordofiin dagatinaa isiniin jenna. Sagantaa wal fakkaataa fi sagantaa bashannansiisoo barsiisoo argachuuf immoo fuula chaanaala keenyaa hordofaa isiniin jenna.